Yesuusi dhaabuu darbee wal baradheen gaafa. Aartiin yookaan aadaan saba tokkoo fi eenyummaa isaatii fi lafa sabni sun dhufe kan ibsudha. Jechuun aadaa saba tokkoo keessatti aartiin baay'ee barbaachisaa ta'uu isaa agarra. Kanaaf uummanni Oromoo baroota dheeraa keessatti keessaa'u afaan Oromoo yeroo seeraan dhorkame keessatti aartii Oromoo bakkaan ga'uuf yookaan guddisuudhaaf aadaa isaa guddisuuf eenyummaa isaa barsiisuudhaaf gahee isaan taphatan guddaadha. Kana gochuudhaafis lubbuu isaanii dabarsanii jiru. Yeroo ammaattis dhalooti haaraan amma isaanii danda'ame tattaafataa jiru. Warreen immoo tattaafatanii mana hidhaa keessatti guramaa jiranis hedduudha. Ammas bakkaan ga'uudhaaf hojiin isaan dhaabanne baay'een deemsisaa jiru jechuudha. Maaliif aartiin karaa ittiin karaa tokko miidhaa sirra ga'e ibsattu, haala amma keessa jirtu ibsattuu fi hawwii gara fuulduraattis qabdu dhaamsa dabarsitudha. Kanaaf keessattuu ga'een dargaggoota Oromoo shamarran dardara Oromoo irraa eegamu guddaadha. Kanaaf aadaa keenya guddisuudhaaf eenyummaa keenya ifatti baasuudhaaf hundi keenya bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Bishaan raachaaf tapha hantuutaaf lubbuu jedhanii dhageesse. Kotaayaa ilmaan koo waliin mallisnaa biyyee shalee taanuu. Artistii Khayraat Yusuf waan hojjette waan guddaadha. Abdii guddaa qaba nama Oromootiif fuulduraaf illee waan guddaadha. Garuu itti hojjechuu barbaachisa. Takkuma zamanni deemuutti waan babbareedaatu as baha. Muuviin informationii dammaqiinsa. Amma fakkeenyaaf gaafaanan ijoolleedha takka arban arkine jiruuti jetti. Garuu muuvii waan sinimaa keessatti arguuf jecha akkumaan arba san arkettiin beeka jechuudha. Guyyaan arbi dhufee natti haaree hin taane. Kanaaf jecha informationii waan jaba uummanni Oromoo waliigala Eastii fi Westiitti itti dirmatee waan kun akka jabaatu godhu. Yoo Rabbi jee Khayriyaat Yusufiin nutti dhufaa karaa Ameerikaa kanarraa haga dandeenyutti gartee akka bira dhaabbannee gargaarru afooshaan xixiqqoo fi gugurdoon haga communitiin bahutti yoo Rabbi jee hundi keenya bira dhaabbannee akka gargaarru miciyyoo tana isii fi fakkaata akka isiidhaa waan nama gartee waan Oromoo boonsisu waan nama dalagu kana akka gargaarru. Amma waan jalqabe kana Oromoon yoo deeggartee amata diidamii yookiin soddomman dhufu keessatti kaampanii muuviilee guddaa takka ta'uu ni mala. Amma yoo kaampanii muuviilee san ta'u wanni ta'u taariikha calanqoofaa hojjechuu danda'ama jechuudha yookiin taariikha akka annooleedha. Amma fakkeenyaaf taariikha calanqoodhaan hojjenne yoo jiru biliyoona meeqaa miliyoona meeqa maallaqa barbaachisa. Fakkeenyaaf farda kumaatama barbaachisa lola calanqoo san agarsiisuuf kaameeraa gurguddaa barbaachisa gaara gubbaa dhaabbatee imija barbaada imiji bareedumina wanti isaan agarsiisuudha. Waan hedduu qaba wanni akka laffaatiin ati muuvii namni daloo kana beekuuf waan isaan sa'aa lama hojjetan isin daqiiqaa lama keessatti argitan. Hanqasan namni itti laffaa jechuudha. Kostiuma huccuu barbaachisaa waan hedduu barbaachisa. Sima jireenya seempoo jireenya
guddina afaan Oromootii fi miidhagina afaan Oromoo keessatti artiin bakka olaanaadha qaba. Kana waan ta'eef artistii teenya jaalatamtuu kabajamtuu akka cinaa dhaabbattanii guddina afaan Oromoo kan isin irra laffaatee yeroo dheeraa irra hojjette kana cinaa dhaabbannee haa jajjabeessinu. Maaliif uummata tokkoof murteessaan afaansaa murteessaadha. Guddinni afaanii guddina hawaasa tokkoo. Gadariin tageessanii geessinaa Siifaniin tageessanii geessinaa hin seene aanatti gaatti wadhiisite. Oromo art and Oromo artists were major contributors to the Oromo struggle. Today, Oromo artists continue to pave the way and propel the Oromo revolution. It is important as a society to support and help establish our artists. Khairiyat Yusuf, an Oromo artist, a woman of many talents, will be heading to Melbourne, Australia to premiere her movie Siifan. I have confidence that the Australian Oromo community will welcome and support not only Khairiyat Yusuf, but all Oromo artists. Kana jettee isaan biratti kana haasofnaan siidhumatti beeku. Gaaf generation duruutti jiruu fi ammaa sagartee ammaa jiru qabsootu jiru tabaawullee fi aadaa fi kana ofni jira advertisementii agartee addunyaa keessa faa baasnee jira. Kanaafuu agartee beektaa amma laal artistii amma dhuftu tana agartee Khairiyat Yusuf jedhanii agartee Hollywood keessa agartee akka Hollywood agartee filmii gootu tana akka isin cufaatu agartee bira dhaabbattanii bira dhaabbannu taariikhaa fillee agartee nam tokkollee jiru akka isin mana khabaase kana agartee filmii akka Hollywood kana wajjin qottu amma isin amma as dhuftii oguu dhuftuu akka gargaarru agartee dhaamsatti dhaamu. Malte. Dhugaa yeroo tokko waan keetu naan galu. Naafuu galmeessuu gala. Tanaaf jecha yoo amma investiitti goone boru waan guddaa ta'uu mala. Garuu yaaduma qofaan ni jira miti isaan deeggaruu qofa osoo hin taane dhugatti uummanni Oromoodhaa wanni kun faayidaa yookiin asumatti hafnee uummanni muuvii jalqabee uummanni sabni biraa nu biraa hutee booda qabuu hin dandeenyu yoo arra nuti bira hin dhaabbenne wanni kun very importantidha. Artiin Oromoodhaa akkan guddanne jaarraa tokko guutuudhaaf mootummaa gabroonfattuutiin hacuucamee ture. Haa ta'u malee waggaa 25 dabre kana keessatti namoottiin xiqqaan ogummaa qaban artiin Oromoo akka guddattu carraaqee guddanii Siifaan fakkeenya kanaati jechuun ni danda'ama. Artiin dhaamsa adda addaatiin dabarfachuuf nama gargaara. Dhaamsa gammachuu, jaalalaa, gaddaa fi lolaa kan kana fakkaatu. Yoo ammaan tana hawaasa keenya kabiyya jiru laalle walleeleenii fi filimnichi irraa ba'u irra hedduu inni calaqqisu rakkinaa fi gadadoo uummanni keenya keessa jiruu fi hawwii isaan bilisummaa qabu. Butoon galaadhaa kuutata hangaraadhaa naagana yaalmaayyaa. Dhaloota ammaatii fi dhaloota dabre keessatti irreedduu uummanni Oromoodhaa gumaata guddaa godhan. Keessaafuu artistoonni jechuudha. Bara duraa galee ilaan gammaatti. Keessaafuu dhaloonni boodaa kuni gartee istaayila bareedaa istaayila Hollywooditti warri gartee muuvii dalagaa jiru keessaafuu takka Khairiyat Yusufii fi hedduu. Kana gochuudhaafis lubbuu isaanii dabarsanii jiru. Yeroo ammaattis dhalooti haaraan amma isaanii danda'ame tattaafataa jiru. Warreen immoo tattaafatanii mana hidhaa keessatti guramaa jiranis hedduudha. Gubdu badantala haadha fakkaattu. Ammas bakkaan ga'uudhaaf hojii isaan dhaabanne baay'een deemsisaa jiru jechuudha. Maaliif aartiin karaa ittiin karaa tokko miidhaa sirra ga'e ibsattu haala amma keessa jirtu ibsattuu fi hawwii gara fuulduraattis qabdu dhaamsa dabarsitudha. Kanaaf keessattuu ga'een dargaggoota Oromoo shamarran dardara Oromoo irraa eegamu guddaadha. Kanaaf aadaa keenya guddisuudhaaf eenyummaa keenya ifatti baasuudhaaf hundi keenya bira dhaabbachuun barbaachisaadha. An aadaa koos nan jaalladha. Aartii Oromoo akka guddatus fedhii guddaan qaba. Nan deeggaras bira naabadha. Isinoo. Maatiin kiyya qabeenya isaanii saamamanii waan nyaatanii bulanii
dhabanii rakkachaa turan. Fakkeenyaaf yoo fudhannee afaan alagaadhaa walaloodhaa fi yeedaloodhaan akkasumatti gartee muuvii adda addaa dalaguudhaan kan beekamu. Keenyallee gartee afaan Oromoodhaa gara diraamaatiin walaloodhaan akkasumatti illee muuvii dalaguudhaan afaan Oromoo eenyummaa keenya gartee mallattoo eenyummaa keenyaa guddisuudhaan nurra jira jechuudha. Kanaaf galanni guddaan gartee warra gartee siifan hojjeteef haadha qabuun jaa nutillee gartee waan barbaachisuun bira dhaabbanna ani siifan hin deeggara ati yoo wajjin jirta. Akka ilmaan Oromootti artistoota bira dhaabbachuun dirqama tokkoon nurra jira. Ani akka nama tokkootti dirqamaa fi haqa akka Oromootti narraa qabdu sani Khayriyaat Yusuf bira niin dhaabbadha. Ati hoo? Haga danda'amutti warreen artii Oromoo guddisuudhaaf tattaaffii adda addaa godhaa jiran bakka jirru yoo kan deeggarru taate hamilee isaanii guddisa jeetiin yaada. I stand with Khayriyaat Yusuf. Do you? I stand with Oromo artists. Do you? Ambarsiisini nantutuuki nan jiilera.